السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أروموني الدنيا تنقبض جدا عندي خيسان ويشورا ناقيني خو خان جالا خان قمتشو بكجير تتي السناقي أروموتيا أران تنا مالين دبتشو في سيتنا واي أبسا عم الدين أكو ما يسنون دينو بيتن أبسا عم الدين يرو أمان تنا فولا السوشيال ميديا قبتنا موني هدو متنسو جيراني سانيفو أني وانين التريين يعني سبي خوف وانين yeroo gabaabduu dura wajjin tureef jecha waan inni keessa jiru waan hin beekuuf waan inni itti dhiyeenya qabuuf jechaan viidiyoo kana isiniif waraabuuf deema jechuudha. Obsaan maal ta'e maalirra jira amma haala akkamii keessa jira warri jettanii gaafachuu jirtan beekamaadha silaayisi. Obsaan akkuma isinuu dhaga'uu jirtanii fayyaa fi wanni hundinuu fayyaadha. Tujjaarummaa miskiinummaa fi wannummaan hundinuu du'aa jiruun hundinuu beeytee harka rabbii jira. Kanaafuu obsaan akka nama tokkotti dhibuma rabbii isarraa ta'een jechuudha. Dhibuma rabbii keenyarraa ta'een dhibamee jira. Dhibeen isaatis dhibee xiinsammuu yookiin ammoo aqleen irraa fuudhamee jira. Xiqqoo jechuudha. Gilas maraa miti ammallee fooyya'ina irra jira. Wallaanamuma jira. Ammoo garuu dhibamee jira. Waan beekamaadha. Fayyaa kana maakan rabbi haa fayyisu jennaani. Karaa gabaabaa obsaan maal keessa jira ammaan tana maalirra jira wanni inni kas ta'eef maalirraa itti haatee yaanii wanta kalaaluunis bareedaadha. Obsa akkuma beeknu yeroo dheeraa zamana Oromoon teknooloojii irraa fagoo jirtu jechuudha. Wajjumaan turre nama teknooloojii uummata Oromoo barsiisaa ture jechuudha karaa sooshaal miidiyaatiin. Ni beeytan isin hundinuu yeroo san keessa yuutuubii namni hin beeku ture. Namni yuutuubaa waan ta'e hin beeku ture inni feesbuukaa fi yuutuubii irratti kasi beekumsa qaburraa nu qoodaa ture. Kun beekamaadha jechuun namni hundi ni beeka jee yaada. Kun waan isinii ani himuu miti isinis walumaan beekna waan ta'eef garuu amma wanni inni keessa jiru hedduu rakkoo jajjabduudha. Dhibee sammuugaa isin inni beeytan waan taate kanaafuu du'aa godhaafi wanni takka gaana jira maalirraa akkana tahee jedhanii yaaduun takkaas ni jira. Sababa biyya Arabaatis hojii turre achirraa biyya keessatti illee eegalle ani Finfinnillee hojjumaan turre amma ani eegatti qoysa biraa deema yeroo muraasa garuu amma yeroo wajji ture sanitti hojiin isaa akkuma biyya galeen YouTube illee haga tokko doruma dalagee akkuma biyya galeen jechaadha. Jimaa goggogaa biyya ormaa ergan kana jechuudha. Biyyoota Faranjii, Kanaadaa, Austraaliyaa akkasuma biyyoota Yurooppii keessa ergan kana. Isa kana namoota hedduu Finfinnee keessa dalagaa. Namoonni sun jechuudha hawwii isa kana dalaguu fedhii isa kana dalaguu itti haasawanii turani. Maaliif jijjiirama hedduu warra sanii jijjiiramee jira, warra fooqii bitee jira, warra V8 deemuu jira, warra maallaqa baay'ee horatanii jira jechuudha. Saniifuu isaan sun jechuudha warra rabbi milkeessi alaa kulli haal. Amma ammoo obsaan akkuma yuutuuba dalagaa jiruun jidduun dalagaa sanis seenee jimaa erguu ture jechuudha. Maallaqa baay'ee qaba gaafa dura biyya Itoophiyaa tana dhufnu. Gaafa dura biyya tana dhufnu jechuudha obsaan maallaqa baay'ee illee ni qaba ture yuutuuba dalagatee nama hundinuu beeka. Maallaqa sanii jechuudha jimaa goggogaa kana kara biyya ormaa erguu jalqabe jechuudha. Akkasumatti maallaqa baay'ee waan duraan qabuuf jimaan inni ergu kun ani hafa beeyte hin deebi'u numa ergaa hafa akka yaada hiyyatti jechuudha. Waan sanirraa maybe wahii sanirraa itti haatee jechuudhaan yaaduu barbaadeeti isarraatti dhuftee yoo jettanii yaaddan taatan jechuufin isiniif ibsuuf yaalii godhe. Kanarraa kana feemee wajjumaan bira dhaynaa yeroo dheewu booda bira geenye bira dhaynee waan keessa jiru laalla fayyaa isaatiis haala akkamirraa akka jiru wajjumaan ilaalle jechuudha. Deemnee waan hafe jechuudha. Waan kanarraa hafe isuma laallee yoo itti jabduu taate deemnee akkasii wallaannaa Oromoon dirqama nama kana
bira dhaabbachuun akka hayyatti dirqama abbuma fedhee uyyee ta'ee namni wal beeku tokko sooshaal miidiyaa kanarra wal beeyna ammas yeroo hedduu Oromoo tajaajilaa ture kanaafuu bira dhaabbannu du'aayii godhaafin isinin jaa waan hafemee walitti deebina inshaallah isa bira deemnee akkasii waan hundee isin hubachiisnee akkasitti deemna inshaallah kan wal arginu ta'a jechuudha manganummaan irraa beekaa ammallee keessa geessanii haadiles maraa soon hin barbaachisu mee hundaafuu waan jirus isarraa hubanna akkasii ammoo ammaaf viidiyoo sana share godha akka fayyaan isaa fooyya'aa ta'e nama hunda biraan ga'a ammoo gargaarsa keessanii jiraachuu qaba du'aa hin teessanii wanni hundi ni barbaachisa dhibamee jira beekamaadha rabbi haa fayyisu jaa akkasii rabbi haa gargaaru nagayaan tura viidiyoo biraatiin walitti dachaana tana share waliif godhaan isiniin jaa galatooma